Mokora mundur jiraata haa dhufee rakkinni dhibamanii dhibdee ofii wallaaluudha salphinni wakkaasitti naafamuunuma dhuftii bal'inni gingilchaa imaaniitiin ilaalama jabinni jennee rabbiin kadhata Allahumma thabbitni inni nama gargaaraan hin argamtu laafinni numa dabara rakkinni akkasii taafuun taa'u huwa mawlaahu rabbii shariikaa qablee silaahu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرتني وردت يا جالة موفق بجمع كم جرتن فيا كيسني على من نسأنا من كيسن نجا عشان جتشا كلتي ما غير فيديو تسين دبرسا اتيانسون لقرب بتشوف فيديو تنوني فيديو كنا مسرة تسيني هدفي سين بومي كامسياتي وفتسني بربان سبرتني أرقام ورجتني نجا فتنون كيسنو قامسي نفرسوني وديسي سادة جتشو وردت كيا عملك غرغرة موميتي أكاسما سنوني سين بو سين بين ميديان كم بدا ورجت وروات جرا تنومتو هنجرو uffata babal'aa hedduu jaaladhaan sanii fi diqqee numarraa hedduu takka jaaladha nama sodaadhee maaliif osoo hin taane baay'ee takka natti tola uffanni babal'aan uffata namatti qabatu takka qaba onni godhee uffadheen beeku jechuudha hordoftoota kiyya itti aansuun immoo kallattii maa firaasha kana firaashii tiraasiiwwan kanatti isin dabarsaa ga tokko waa jedhuuf tiraasii kana agartanii adiin kun isi tokkoffaadha jechuudha hordoftoota kiyya baay'ee takka bareeda ajajaan guutama garuu gabaarra baay'inaan agas mara bakka baay'ee ka argamu buburreessanii anuu warraan kana adii kana dhabee jechuun firee 12 keessatti firee takka kaan itti nama kan jechuudha hordoftoota kiyya hagan isin jaameetti aansun bakkanatti seeraan isinitti haasa'ee sagalee godhee egas booda yoo riqqoo turu namnatti dhufe egas sagalee isin irraa balleessi akkasumas hoocni ijoolleen jirti amma irratti isin hidhaa jira akka naawwattan abdiin qaba jechuudha itti aansun meeshaa nama qabadee dhufe meeshaa obboleettii tiyyaati innis maal yoo jettan firaashii boondidii tokkoffaa firee sadii tiraasii firee 12 diigaa fi firee 3 asitti wannan isin jedhaa ture firee 12 san keessa takka tana na ergani jechuudha natti maniitu maani bilbilanii kun dhugamee jira naan jaanii bakka rakkoon qabu firee takka kaanumatti na dabalaa jedheeni bakka kanatti yoo ijoollee qabaattan ziippiinonni kun of eeggannoo barbaachisa ka digaafii kun baay'ee takka akka inni bareeduuf akkana waxxaramee hojjetama waan ta'eef ziippiin garuu bakki ziippii qabdu diqquma haa ta'uti akka sirraa isin jalaan baasne gara achaan goota waan ta'eef ziippiin akkanatti ta'a akkasii maashaallah hedduu takkanatti tole dhugaa dubbachuuf ka ziippiin dalagsiisaa jiru kana baay'ee takka jaaladha baay'ee takkasitti gammada garuu aarsaa baay'ee na kafalchiisa kana isin jedhu meeshaa tokko ajajjanii hodhiista namni yeroo ammaa الرهينة والله لازم حاجة في هذا دبنا اللي وتاته يو أتنبين أتفكرني أفوفة كانت توقفها في الأداء أجاجيه وبرادم أفوفة لما فهم فوجت عن جتشول نمني ونا كسيسوني نجران مو يدونا أرسل نمني كيسوه نمني نسوبو فيالو تكا جتشول هدو وان كموجالا أرسل نمني وسوان تكوان بيكو نسوبو فيالو نمني نكيجو جرين هي رتنجارة لو كجباني أكن سنجا كانوا منذ ما فهمي باء تكبريدا زيبين دلكسيسه كان جتشون عربية مجلسي أبا تكنسي فلاني تجتشولا سني كلامي أما مجلس أبا ددما أبا صدما أبا فرتما جنامي كون اللي مجلس تأي كأبا فلاني تجتشولا لفرّا الفجيني إسا hedduu miidhaga namoonni barbaadan heloo jettanii ajajatu dandeettanii kana isin jedhu fakkeenyaaf amma namni ajajeetii miti guyyaa jalqabaa kana kan isinitti hime anuu fi kiyyaa kana waan qabuuf yoo namni firaash naan jennaa yeroo jalqaba yuutuubii kanarratti meeshaa bituu eegalu firaashii nama lama moo meeqa ndoom tiraasiiwwan amma buburreessan godheef jechuudha yeroo sanitti waan hin beekneefani haa ta'uti ammaan tana firaashii kana ufii kiyyaa kanatu bareeda amma naanii qaba jennaan bakka kanuma nu hojjechiisu wanni ati jaalattanii jaalanna dhugaa dubbachuu fi jaalalli sinaf qabdan hedduu takka natti tola hedduu takka na boonsa hedduu namni baay'een jechuudha bakka ga'ee marattu alhamdulillah jechuun kana jechuuf osoo hin jedhin amma namni hedduu waanuma ati jaalattee jettanii abdiidhaan filattanii jaalattanii gara kiyya gadhuftan anillee akkuma isin na jaalattanii na kabajanii na amantanii ka amanamu rabbiidha rabbi tokkicha gara kiyya dhuftan anis hanga danda'u takkaan isin gammachiisuuf waan gaarii tokko isin qopheessuuf faaja wallahi yeroo waa hedduu na mudatu jira haga bakka nama hojjetu sanii wajjin ati maaf akkana cinqamta naggaadeen bar waan qannasu barbaaddi fa'a nama naan jedhu jira maaliif ree namni tokko birrii ofii baasee filatee gara kiyya dhufe ani dirqama jechuudha waan ofii kiyya itti gaafatamummaa eega fudhadheetiin itti seene waan bareeda dalagsisuu qaba namni sun birrii ofii baaseeti waan ta'eef akkasumas namni baay'een onlaayinii ajajisu kun hubannoo hin qabu fakkeenyaaf uffata kana laaltan malee tokkoffaaf lammaffaa isaa nama bira ga'ee qaqqabee argitu beeka jechuudha viidiyoon addaatus danda'a daalachatus danda'a kaameraan jechuudha hordoftoota kiyya akkanan isinin jedha hundumaafuu sufraa nyaatallee kabunallee ni qaba
tiraasii fidee 12 isiniin jedhe diizaayinii illee ofumaa kana filatte uffata illee yeroo isiin maallaqa ergitee anam fakkeenyaaf uffata kana yoo manatti ergitan gizee itti aanu argachuu dhabuu danda'a jechuudha. Maaliif ree akkuma tanaan dura isiniin jedhe hordoftuuti yamma gaafa isiin maallaqa ergite sun ta'in gaafa deemee ajajuu fi deeme san achitti dhaqee kan jiru footoo kaasee itti erge saniin booda filattee kanaan dalagsiifattee jechuudha. Isinillee akkasuma malee dirqama kaan kaleessa dheengadda gadhiisii hadha hojjettan argamuu dhabuu danda'a. Ka yeroo isin maallaqni as gahee an deemee isinii ajaju yeroo deeme sanitti kan arge isinitti erga walumaa galattu. Akkana fakkaataa sufura dura hin afne sinii buna qabdii rakabootii illee ofii jaalattanii jaaladhanaan jettee jirti. Nufi yaa kana manaa qaba. Yoo humna qabaatte rakabootiin Dubaayii sun bareedaa yoo hin qabaatin kunis bareedaa. Xarziin isaa yookaan caafiin isaa almuuniyeemii bareedaan kan onni haguugameedha. Egasii kana fakkaata. Bakki natti hin tolle hordoftoota kiyya meeshaan nama birallee gibbii keessa gama gamanaan jira. Bakka qal'oo wayiitti waraabaa jira. Haguma isinitti mul'ate laala. Malee bakki sirriitti natti tolee achi bal'adhee isiniin uraamne dhiifama isiniin jecha akkana hubattan abdiin qaba. Hundumaafuu meeshaan kun meeqa fixe firaashiin 3 tiraasiin 12 digaafiin 3 sufraan nyaataatiif buna uffata isaa wajji guututti 44,700 fixe. Firaashiin kun isa tokkoffaa ta'ee boondidii tokkoffaa ta'ee kan gabarii uffate jechuudha. Boondidiin gabaarra jiru baay'inaan yoo ajajaaniif fidan malee boondidii lammaffaaf sadaffaadha. Sunummotu ka uffisanii gurguran hin jiru abbatu itti eeyyata jechuudha. Kuni boondidii tokkoffaa ta'ee gabarii ka uffate jechuudha. Garaagarummaa gatii eessaa walitti hin dhufu. Fakkeenyaaf boondidii lammaffaaf sadaffaan ka tokkoffaa wajji walitti hin madaalamu. Akkasumas kuni gabarillee ka uffate isiniin jaa hordoftoota kiyyaa wanni hundi isaatu meeshaa tokkoffaan kan dalagameedha. Kana fakkaata walumaa galatti sufraa nyaataatiif ka buna qaba. Isa biratti rakabootii kana qabdii rakabootiif sinii walirratti kun akkuma argaa jirtan kana hedduu bareede jechuudha. Siniiwwan tuni garmalee xixiqqoo miti, garmalee gurguddaa sanii miti, jiddu galeessa garuu xixiqqoo faashina sanarra xixiqqoo ni jirti jechuudha. Itti aansuun immoo aspeezaa xiqqoo qabdii, zayitii leetira 5 qabdii isinitti agarsiisa gara dhumaatirra. Minxaafiin garuu ka'isiitii miti. Tiraasiin kun gurguddaa ta'uu isaa kun olaala tokko tirfii dhufee jechuudha. Asitti immoo meeshaan nama biraa kanatti ol tuulamee jira hordoftoota kiyya gibbiin dikoon dhiphate. Tiraasiin kiyya gurguddaa waan ta'eef kan dalagsisu kun tirfii dhufte takka jechuudha hordoftoota kiyya. Silaa likkima dhufaa ture garuu diqqoo sanii fi adiin kun tokko miti. Buurreen sunii fi adiin kun tokko miti. Adii kan ajajaan guuchisa waan ta'eef akka bareedutti jechuudha. Saantii qaba inni akka filannoo keessanitti. Akkana isiniin jaa sukkaara kiiloo 4 qabdii, barbaree kiiloo 5, barbaree bareedaa mana keessatti qophaa'eedha jechuudha hordoftoota kiyya. Asumaan immoo namoonni shiroo barbaree narraa ajajattanii osoo hin galin ji'a 3-4 keettan ji'a 5 faana makaa'ee jira. Ani jechuun booda shiroo barbaree mi akkuma hundi keessan beektan ji'a 3-4 caalaa yoo keettan dhama jijjiiratu mala jechuudha. Kanaaf yoo ofii hin galini maatii keessaniif osoo dabarsitanii bareedaadha. Maaliif namarraa bitatee hagammaa hin galinitu jira jechuudha. Shiroo barbaree mana keettanii yookaan gizeetti qophooftanii tikkeetti murattan ajajatu dandeettanii warri bittanii keettanii achitti yaada keessan jijjiirtan gaafa isin galtan ja'a 4-5 turtanii fooliis nin jala jijjiiratu mala jechuudha. Hundumaafuu akkana isin jaa hordoftoota kiyya meeshaan obboleettii kiyya kana fakkaata. Hundi keessanuu laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Halkan keerii keessanaa bulaa isin jaa warri meeshaa barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 6 73 karaa waasaappiitiin elo jettanii waan barbaadan ajajatu dandeettanii balbala dhadha'utti jiranii. Kanaaf hundi keessanuu warri hagammaa ofisaan feetanii jaalattanii na daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladhaa isin kabaja isiniin jecha balbala banuuf dirqamee jira. Hundumaafuu nagahaan tura isin jaa hordoftoota kiyya. Egaa akkana isin jaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee kanumaan raawwatetti jira. Irraa baheetti deebi'ee namni balbaladha'ee jennaani xiqqoo gara dhumaatirra buna sukkaara isiniin ibsinee bunni 950 600 jira. Zayitiin 700 balbala dhadhaamee jennaan jidduumaan cadhise waan isinitti himne jira jedhee yaadu kaawwan isinitti himee jira. Hundumaafuu ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabaja warri na jajjabeessitan halkan gaarii keessan